Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show. Haye, Dr. Kadida Show. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kun Dr. Kadida Showdha. Dr. Kadida Show akkuma kanaan dura yeroo adda addaa keessummaa qabatee Oromiyaa News Network irratti isinii dhiyeessaa ture. Har'as keessummaan koo warruma kanaan dura beektanii keessummaan koo inni calqabaa Dr. Insarmuu Teessooti. Inni ta'an immoo Dr. Warqinee Torbanii isin lamaanuu baga nagaan dhuftani. Galatoomii baga nagaan nu eegne. Galatoomii Dr. Okay, tolemee sagantaa keenya kana siyaasa amma naannoo Oromiyaa keessa akka jirutti naannoo Itoophiyaa keessa deemu kana gidduu kana keessattuu walgahii Adaamaatti ta'ee ilaalchisee waa'ee Finfinnee waa'ee dhuma walgahii Abaaboo fi warra Kaafaawus ta'ee Ambootti godhame kana akkamitti ilaaltu siyaasuma biyya jiru kana Dr. Teessoo? Yeroo baay'ee hawaasni keenyaa fi dhaaboliin biyya keessa jiran waan isaan godhanii muuvimentiin tarkaanfiin tokko tokko hin mul'ata. Tarkaanfiin inni kaan immoo kan hawaasa keessatti hojjetamu jira. Ifa bahee sarfeesii irratti hin beekne jira. Egaa nuti isuma ifa bahee mul'atu sanadhaan irratti koomentii gochuu dandeenyu. Ani irraa fagaannee dhageenyus kan argaa jirrus kanuma miidiyaa irraa arginudha malee waan lafa irratti hojjetamaa jiru kana waan uummata keessa hawaasa keessatti waan baay'een hin hubatamne sana hubachuu hin dandeenyu. Garuu akka amma hubannutti sadarkaan itti adeemamaa jiru mirga Oromoo, mirga abbaa biyyummaa, gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraa kaasaa ture sana gara assimileeshiniitti geessanii gara tokkummaa, gara maalii, gara ida'amuu kana waan allee kanatti deemaa jira. Paartiin biyyoolessaa uumamaa jira. Paartiin biyyoolessaa suni biyya keessatti hawaasa keessatti akkamittiin manifestitaa, akkamittiin adeemamaa, afaan Oromoo, aadaa saboota warra kaanii akkamittiin biyya sana keessatti keessumsiisuu danda'a. Hawaasonni warri kaanis immoo jalaa amma fakkeenyaaf sablammii warri jedhamanii gaafa guddatanii mirga waloo gaafa isaan gaafachuutti ka'anii akkamittiin keessumsiifna inni jedhu suni waan bira darbame natti fakkaata. Waan ignoor ta'ee gara biraatti deemaa jiran natti fakkaata. Sun immoo balaan biyya sana keessa durumaanuu jiru suni biyyi suni mana hidhaa sablammootaati, sabaaf sablammootaati malee biyya sana keessatti uummanni mirga argatee akka biyya kooti, anis biyya kooti, walqixxummaa fi biyya sana keessatti bilisummaa argatee biyyi kunis an kooti, anis mirgan qaba, jaalala biyyaas annan jaaladha biyya koosi, anis yoon jibbees biyya koo waanan jibbees waanan jaaladhes biyya koo irratti poolisiin biyya keessa jiru suni anaanis na laallata, anis keessaa qooda fudhachuun qabaa namni jedhe akka yakkamaa tokkotti fudhatamee yeroo baay'ee ajjeefamaa ture, hidhamaa ture, dararamaa ture, inni sun itti fufee jira jechuudha. Isa sana dhaabbatee dhaga'uu barbaanna. Ijoolleen yuunivarsiitiidhaa, barattoonni yuunivarsiitiidhaa yeroo baay'ee ajjeefamaa jiru, dararamaa jiru, namni ammallee baqataa jira, biyyi keenya ammallee beelaa jira, namni ammallee hidhamaa jira, mirgi dhala namaa kabajamee hin jiru. Kana haala akkasii keessatti inni kaan waa'ee filannoo odeessaa
inni kaanii waan biraa odeessaa jechuudha. Karaa kaanii state of emergency biyya keessatti mirgi dhala namaa ittisamee bulchiisni siviilii yookaan bulchiinsi hawaasaa dhaabbatee bulchiisa militarii jala bulee jira biyyi suni. Karaa kana yoo ilaalla ta'e karaa kamiin waan kun irraa rakkinni kun uummata kanarraa dhaabbataa inni jedhu suni ammayyuu yaaddoo guddaadha. Riippoortiin biyya keessaa nu gahaa jiru, odeeffannoon biyya keessaa nu gahaa jiru, waan kaleessa TPLF godhetti gaditti uummata keenya nu yaaddessaa jira. So isa kanammoo mootummaan amma jirus hawaasni amma jiranis uummattoonni biyya sana keessa jiranis aangawoonni dhaabbileen biyya sana keessa jiran akkamitti furuu danda'u, akkamitti uummata kana yaaddoo kanarraa ifa baasanii mirga dhala namaa akkamittiin eegsisuu inni jedhu sun ammayyuu gaaffii jala jira jechuudha. Akkasittan ilaala. Garuu waan biyya keessa jiru waan lafarra deemaa jiru sana akka dhuunfaatti dhaqee hin argine garamitti akka deemaa jirullee waanuma riippoortiin nu ga'urraati kan nuti fudhannee dubbachaa jirru. Amma mootummaa amma jiru kanaaf TPLF akkamitti kompeerii goona? At least namni nagaan dubbataa nagaa waan barbaadee jedhaa mootummaa qeeqaa jira. Kompeerii gochuu dandeenya Dr. Teessa? Egaa akkamitti kompeerii goona sitti fakkaate? Eega kompeerii gochuu dandeenya ta'e akkasitti deemna. Ani akkasittan ilaala. Ankoo lakkoofsaan hin beekan lakkoofsaan hin dubbatu. Bara Haayile Sillaasee fudhanne nama 350tu beela'ee jedhame beelli addunyaa irratti labsame raajii jedhame akka raajiitti himamaa ture jechuudha. 300 jechuudha. 350 jechuudha. 350,000 people jechuudha. Namni beelaaf saaxilamee dhumaa ture jechuudha. Biyyi suni gadadoof jeejee hammanan jedhamne jedhameeti kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee illee ta'eera jechuudha. Achi dargiin fudhate jechuudha. Bara dargiin gara nama miliyoona 3 walakkaa miliyoonaan hin taane gara namni beela'u gara miliyoona 3tti ol ka'ee jechuudha. Amma mootummaa Haayile Sillaasee fi mootummaa dargii mootummaa Haayile Sillaasee balaaleffachaa waan akkasii qorqoajii kana nu godhe jecha bara dargii keessa namni beela'ee miliyoona 3 ta'ee argame jechuudha. Kamtu irra wayya? Ufuma keenya lakkoofsa sana ilaaluu dandeenya jechuudha. Bara dargii miliyoona 3 jedhame international humanitarian aid warri jedhaman kuni gara miliyoona 4 walakkaa gara miliyoona 3 walakkaatti jedhanii isaan immoo dargiin immoo lakki miliyoona 1 walakkaadha malee namni miliyoona 3 fi miliyoona 4 beelofne jedhee haalaa ture jechuudha. Haa ta'u malee ammallee namni beela'e lakkoofsaan guddatee jira jechuudha. Amma bara wayyaanee immoo ilaalle bara dargii nama miliyoona 3tu beela'ee haa jennu. Bara wayyaanee immoo nama miliyoona 26 ture jechuudha. Akkamittiin garagarummaa kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni biraa bara wayyaanee keessa bara TPLFin mo'aa ture sana keessa ummanni beelaa ture miliyoona 26 ture namni rakkachaa ture jedhanii namni hidhamaa ture nama kuma hamma kanaa hidhameera. Amma har'a nama kuma meeqatu namni keenya nama meeqatu hidhamaa jira. Namni keenya nama meeqatu beelaa jira. Namni keenya abalu kana balleessite otoo hin jedhamin namoonni hidhamaa jiran meeqadha. Namootan ani beeku personally namni rakkate dhala Oromoo ta'ee namni rakkate guddate biyya sana keessatti waa'ee Oromoo irratti namni dubbatee beeku namni akkan ani akka gaariitti beeku nama yakka guyyaa tokko titiisallee namarraan tuqne akka koloneel Gammachuu Ayyaanaafa mana hidhaa keessatti dararamu jechuu waa dhageenyu maalidha? Akka Yaasoo Kabbabaafaa maal jechuudha kuni garamitti nu geessaa inni jedhu kuni amma namoonni hidhaman baay'eedha. Namoonni miilli citan baay'eedha. Garamitti deemaa jirra jara keenya. Inni jedhu sun ammayyuu achi keessaa waan dhufu riippoortiin nu ga'u suni
kana akka nuti cal jennu waan nu godheeru hin jiru. Kana lakkoofsa akkasiitiinidhaan nutti beeknu jechuudha. Kuni garamitti nu geessaadha. Fakkeenyaaf mee waa tokko dhumarratti deebisuu barbaada. Manni gaafa labsamee manni katamaa tirfi bootaannaa beet awaajii inni jedhu sun eega bahee booda kiraayin manaa inni duraan turee fi kiraayin manaa argamaa ture fardaaf lafa walitti dhufu jechuudha. Namni akka mana ijaarre discourage ta'e akka namni investing goone discourage ta'e deemaa ture jechuudha. Lafni eega fudhatamee lafni duraan hektaara 10 hundumaaf hin kenninaa inni irraa hafee itu namaaf fuudhamee warra lafa hin qabneef kennamaa. Mareet laaraashuu ni jedhame mareet laaraashuu dhiiseetu mareet mangistii ta'e jechuudha. Manni suni lafni suni kan mootummaa ta'e manni suni kan mootummaa ta'e jechuudha. Mootummaan sabaaf kennuu dhiiseetu sabarraa fudhate jechuudha. Magaalli har'a namni manarra jiru suni magaalli sun lafni sun han namaa miti liiziidha mootummaati waan hunda mootummaati. Mootummaa sana immoo aangawoota mootummaatu akka fe'etti namaa kenne akka fe'etti gurgurate akka fe'etti wanni gochaa jira jechuudha. Nama buqqisanii qoteen bulaa buqqa'ee maal ta'e jechuudha. Inni suni dhaabateera hin dhaabanne. Tole. Dr. Warqanee haa ta'u maal? Ani waa'ee walgahii adda bilisummaa Oromoo KFO ilaalchisee excitementii guddaan argaa uummanni keenyi siyaasa dhugaa uummata dheebotee yeroodha. Paartiitti amanan, paartii jaallatan gaafa wajjiniin mari'atan akka gammadan akka hedduu akka gammadanii waan baay'ee nama gammachiisu argita. Uummanni kee siyaasa jaallatu gaafa argatu, dhaaba itti amanu gaafa argatu hedduu uummanni gammadee deeggaraa jira. Inni baay'ee nama gammachiisa. Kan wajjinii wal qabsiisee waan tuquu barbaadu tokko adda bilisummaa Oromoof KFO'n jabaatanii uummata kana sagaleensaa otoo hin bittinnaayin otoo jabaatanii wal faana hojjetanii gaarii nutti fakkaata. Kanuma tuquu hin barbaada. Kan biraa siyaasni biyya sanaa in general maal fakkaata isa jedhu ammallee siyaasa sobaa uummata kanarratti mootummaan kun fe'uuf yaalaa jira. Inni hedduu nama gaddisiisa. Maaliifi kanaan dura arginee jirra. OPDO'n siyaasa sobaati. Isaan waan jechaa turanii kaayyoo TPLF hojjetaa turanii uummata kana bakka bu'anii hojjetaa hin turre. Inni maal akka fide argineerra. Amma immoo OPDO isa jedhu ODP jedhanii maqaa jijjiiratanii ofuma isaanii as ba'anii innis homaa jijjiirama akka hin finne isaan iyyuu hubatanii otuma waggaa tokko hin ta'in cabsanii immoo biraaf deemaa jiru. Kun hedduu nama gaddisiisa. Maaliifi foundationiin sobaa waa tokko beeziinsa sobadha yoo ta'e hin dhaabatu, bu'aa fidee hin argamu. Biyya sana tasgabbeessee nagaa fidee uummanni akka wal jaallatee wal faana jiraatu gochuu hin danda'u. Maaliifi isaan akkuma ilaallu foundationiin isaanii dhugaa hin qabu. Siyaasa uummanni itti hin amanne, uummanni hin fudhanne itti fe'uuf yaadu. Dhaabota isaan jaallatan itti amanatan immoo hacuucuuf karaa adda addaa yaalu. Kuni ammas gaaga'uma guddaa biyyittii balleessaa. Uummannis akka walii galee wal jaallatee wal faana hin jiraanne godha. Balaa guddaa argaa jirra amma. Barattoonni keenya illee yuunivarsiitii naannoo Amaaraa jiru deemanii nagaan barachuu hin dandeenye. Kuni even gara civil wariitti waan nu geessu fakkaata wantichi. Maaliifi balaa gurguddaa argaa jirra. Ilmaan Oromoo hedduu gadadamaa jiru, rakkataa jiru.
otoo waa tokko hin balleessin otoo gadi ba'anii hiriira nagaa jeequmsa wayii otoo hin uumiin doormii isaanii keessa liqanii isaan miidhaa jiru, isaan ajjeesaa jiru, isaan beelessaa jiru, goodaa doormii isaaniitti deebi'anii illee akka hin jiraanne goodaatti orkamanii achitti humna adda addaatiin eegamaa jiru. Kuni hedduu nama gaddisiisa. Inhumaanitii guddaatu raawwataa jira. Kuni hedduu nama yaaddessan jedha. Akkumi Dr. Warqinee, Dr. Teessoo waa'ee ijoollee barattoota yuunivarsiitii kana waan jettu qabdaa ijoolleen achitti dararamaa jirtu kana mootummaan humna dhan qabu moo beekaadha dhiisa amma ijoolleen kun akkanatti hoggaa rakkattu ijoollee boru biyya guddiftu ijoollee tomorrow generation isa jennu kana akkana gochuun maaliif sitti fakkaata humna dhabeeti moo beekaadha kaayyoo isaan qaban duuba jira moo maalidha? Ilaa waan nuti itti ilaallu ijoolleen Oromoo 70,000 ol kan ta'an kolleejotaa fi yuunivarsiitota biyya Amaaraa keessa naannoo Amaaraa keessa jiran keessa barachaa jiru. Warri Amaaraa immoo gara Oromiyaatti warri ergan ijoollee isaanii hunduma isaanii baafatanii fudhatanii jiru. Informationii akkasii dhagaa jirra. Kuni ijoollee kuni gaafa mana barumsaa seenanii deemanii achitti qabiyyee poolitikaa ta'anii political hostage ta'anii achitti argamanii ijoolleen kun gaafa biyyatti deebi'uu barbaadan biyyarraa akka hin deemne dhowwuun suni tokkoffaa akka guddaadha. Lammaffaa immoo dirqamaan akka achitti dararaman angochaa jiru mootummaa amma jiru kanadha jechuudha. Mootummaa Oromiyaas dabalatee jechuudha. Maaliif kuni yoo jennee hubanna ta'e warri Amaaraa fudhataniiru warri Oromoo maaliif fudhachuu dhiisu? Kuni ergaa lama of keessaa qaba. Tokko Oromoon dhumee kumaatamaan dhumeetu jijjiiramni dhufe jijjiirama kana snatch godhanii irraa fuudhanii mirga kan biraa waan Oromoon hin gaafanne waan biyya sana keessa hin jirre irratti impose gochaa jiru jechuudha. Kuni dhiiga Oromoo qofaan biyya sana keessa ijaaru dhiiga Oromoo ilmaan Oromoo qeerroo Oromootiin dimokiraasii hundumaa fi mirga isaanii eeguu jechuudha. Inni lammaffaa immoo maalidha? Amma qabiyyeen Oromoo achitti isaan qabanii rakkisaa jiran kun ilmaan Oromoo achitti isaan qabanii fixaa ciraa qalaa jiran kun akka genocideetti ilaalla nuti. Maaliif fedhii kee malee iddoo tokkotti sababii adda addaan haa ta'u, sababii barumsaan haa ta'u, sababii waan adda addaatiin haa ta'u iddoo tokkotti qabamanii mana hidhaa keessatti mana barumsaa sana yuunivarsiitiin suni ijoollee kanaaf mana hidhaa ta'e malee yuunivarsiitii bakka itti baratan miti jechuudha. Halkanii guyyaa irratti deemanii ijoollee kana ajjeesa reeffa funaannachaa haati Oromoo haati ilmaan ishee naa baratu jechee eegaa turte reeffa funaannachaa jirti jechuudha. Reeffa deebi'ee boo'icha akkasii keessa jirraa jechuudha. Maaliif kuni ta'e kaleessa hoo waan akkasii akka hin taaneefidha jijjiiramni kun hin dhufa jennee kan eegaa turre har'a mootummaan kun maaliif akkas gochaa jira yoo jenna ta'e mootummaan kun kaleessas har'as mootummaan kun mootummaa Oromiyaa akka hin taane mootummaa Oromoo akka hin taane dantaa Oromiyaa akka hin eegsifne dantaa ilmaan Oromoo akka inni eegsisaa hin jirre nu hubachiisa jechuudha. Otoo dhuguma ilmaan dantaa Oromoo eegu ta'e dantaa Oromiyaa eegu ta'e ijoollee kana tokko mootummaan biyya sana keessa jiru mootummaa naannoo Amaaraas haa ta'u mootummaa federaalaa waliigalaas haa ta'u nageenya citizeniisa nageenya lammii biyya sanaa sana eeguu danda'utu irra jira. Kuni dirqamaa fi eegumsa biyyaa naannoo nageenya biyyaa eeguun dirqama mootummaati. Gaafa ijoolleen kun akkasitti dararamanii itti gaafatamni tokkoffaan kan jiru mootummaarradha jechuudha. Lammaffaa waan nuti argaa jirru maalidha? Akka haala genocideii keessatti
akka haala duguuginsa sanyii keessatti waan inni mul'achaa jiru namoota hidhatanii qaama mootummaa hin taanetu jira jechuudha. Qaamni kun ijoollee kanarratti gaafanni daangaa darbee ijoollee kanarratti fixinsa ajjechaa dararama geessisaa jiru mootummaan maal eegaa jira cal jedheetu eegaa jira jechuudha. Yoo mootummaan gaafatame maal beekna isaan tokkos godhee abbaa akkas godhe hin beeknu giruuppii akkasiiti maal akkasiiti waan jedhuun waan itti gaafatama jalaa bahuutti fakkaata jechuudha. Kuni itti gaafatama jalaa nama hin baasu. Mootummaan naannoo sana bulchu. Bulchiisni yuunivarsiitii naannoo sana poolisiin bulchiisni poolisii magaala sana nama tokko yoo du'e nageenya nama sanaa eeguudhaaf itti gaafatama qaba jechuudha. Poolisiin biyya sanaa bulchiisni yuunivarsiitii biyya sanaa pirezidaantiin yuunivarsiitii biyya sanaa ijoollee du'an sanaaf itti gaafatama qaba. Namni dura itti hidhamu namni dura itti gaafatamummaan yoo dhufe yuunivarsiitii bulchiisa pirezidaantii yuunivarsiitii biyya sanaa istuudentii diinii biyya sanaa isaantu dura itti gaafatama jechuudha. Poolisii yuunivarsiitii sanaatu itti dura itti gaafatama jechuudha. Bulchiisa poolisii magaala sanaatu itti gaafatama jechuudha itti aansee. So kanadha namni hubachuun kan irra jiru jedhetanii yaada'an. Karaa koo fixadheera. Miyuutii godhatteetta Dr. Qadiid. Mee ilaa dhiifatama miyuutii irran ture. Naannoo Sidaamaa amma riijinii ta'eera warri Walaayittaas immoo nuufis guyyaan nuu kennameetiin riifarandamii godhachuun nurra jira jedhaniiti amma socho'aa jiru. Akkamitti ilaalta Dr. Warqinee? I think that's waan bareedaa natti fakkaata. Uummanni hundumni isaayyuu waan fedhu qabaa, waan barbaadu qabaa, waan barbaadu sana argatee naannoo isaa akka to'atu, naannoo isaa akka tasgabbeessee misooma isaa waan hundumaa harka isaatti galfatee liidarshiippiis akka fudhatu jajjabeeffamuu qabaan jedhan waan biraa waan hin jedhu qabu. Dr. Teessa. Ani keessumaa waan kana irratti waa jechuu barbaada. Saba jechuun sabni tokko saba hawaasa afaan tokko waliin qabu, aadaa tokko waliin qabu, akkaataa itti waliin jiraatu waliin qabu, akka walootti daangaa waloo waan qabu, unuu fi isaan isa jedhu sana waan ittiin waamamu tokko maqaa tokko waan qabu jechuudha. Hawaasni kun jechuun saba jechuun kun jechuudha. Inni guddate maal ta'a ofiin bulchuutti ka'a. Collective political questionii kana gaafachuutti ka'a, dimaandii gochuutti ka'a. Kanaan bulchuutti gara siistama ijaaruutti, gara dhaaba ijaaruutti deema jechuudha. Amma sabni biyya sana keessa jiranii baay'een isaanii kana dimaandii gochaa jiru. Uummanni Qimaanti kana gaafachaa jiru. Uummanni Agaw kana gaafachaa jiru. Uummanni adda addaa Affaar warri kaan Sidaamni Walaayittaan hundi isaanii kana gaafachaa jiru jechuudha. Gaafa guddatanii ubbaranii mirga isaanii barbaadanii mirga abbaa biyyummaa, mirga ittiin bulchuu, mirga afaan isaanii, mirga aadaa isaanii, mirga waloo kana jechuudha argite. Ittiin piraaktiis godhan sana gaafachaa deemu jechuudha. Kana gammachuudhaan fudhachuu qabu. Uummanni hin guddate, biyyi guddachaa deema, ikoonomiin guddachaa deema, teknooloojiin guddachaa deema. Kan ittiin saffisaan uummata kana keessummeessinu, kan ittiin gaaffii isaanii deebisnu walumaan guddifachaa deemneerraa jechuudha. Kana gammachuudhaan deebisuu danda'utu nurra jira jechuudha. Har'a kompiitarri baay'ee jira. Saayinsii fi teknooloojiin baay'ee guddateera. Kuni waan nu daangessuun qabu. Kanaaf jecha uummanni waan tumamuu fi waan sababiin itti hidhamuuf hin jiru jechuudha. Ittiin ajjeefamuu hin jiru jechuudha. Maal inni rakkinni isaa jiru
Risoorsii yoo ta'e risoorsiin uummata biraa dhufa. Maallaqa yoo ta'e maallaqni gibira an kaffalu taaksii an kaffalu uummata. Yoo rakkinni sun dhufa ta'e yaa uummata nanaa isin maallaqa amma kanaa galii amma kanaa galchaa jirtu mootummaarraa kan isin gaafattan immoo kanadha bajetiin nuti qabnu kanadha akkam goone furraa jedhanii uummata sana mariisisanii taaksii beezii biyya sanaa ol kaasuun danda'ama jechuudha. Karaa adda addaa rakkina kana furuun hin danda'ama jechuudha. Malee akkuma kaleessaatti gaaffii kana maaliif gaafattee maal abbaa keetti mootummaa daffartee Itoophiyaa tuqxee maal tuqxee ijji kee akkas ilaalee maal ilaalee jennee akkuma kaleessa namoota uummata qaqqaalii ajjeesaa turre sanatti nama ajjeesuun har'a yakka guddaa ta'u gaabbiin nutti dhaga'amu turre jira. Namoota miidiyaa irratti dargiin itti baasee geelaree fiyya loxaxee jechaa ture uummata qaqqaalii akkamii akka ta'e warri wayyaaneen har'a ajjeesan kaleessa ajjeesan otoo ijji keenya arguu namoota maatimaatikshaanii meeqa injineerota meeqa beektota meeqa har'a nu jalaa dhume otoo itti gaabbaa jirru har'as immoo daballee nama biraa ajjeesuu jechuun gowwummaadha. Boru itti gaafataman nama geessa. Maaliifii jedhii na gaafadhu yaanni dhala namaa kuni faashiniidha beektaa. Yaanni dhala namaa political styliin kun hin darbaa hin jijjiiramaa hin yaadamaa filaanii bahaa filaaniin kun yookaan bakka bu'aa yookaan bakka ga'uu danda'a yookaan hin ga'u. Filaanii kana yaada kana deeggaruu didde jennee nama ajjeesna taana abiyootii kana namni hin deeggarre jira jedhameetu nama baay'eetu ajjeesa tsaraabiyoot jedhame. Edaa warri tsaraabiyoot jedhaman suni nama nagaadha sirriidha beekumsa gaarii qabu turan jechuudha. Warri ajjeesan immoo kunoo akkasitti akka arginu. Har'a madammariin fudhattu jennee yoo nama ajjeefna ta'e boru madammariin yookiin hin ta'a yookiin hin ta'u ta'a. Kanaaf jennee nama ajjeesuun sirrii miti. Sirumaayyuu yaada tokko fudhachuu baattu jennee nama wal ajjeesuun kun sirrii miti. Yookaan yaadni kee ana fakkaachuu qabaa, amantiin kee ana fakkaachuu qabaa, beekumsi kee ana fakkaachuu qaba jennee wal ajjeesuun sirrii miti jechuudha. So kuni hawaasni kuni gaafa itti dhufe mirga isaa gaafatu maaliif gaafattaa kuni yakkadhaa amantii kee aadaa kee afaan kee practicing godhin jennee yoo wal daangeessine ta'e biyyi suni sirumaayyuu akka biyyaatti otoo hin ta'in namni hawaasni naannoo sanarra jiru ganaa wal fixuuf deemaa jechuudha. Kuni maaliif wal gowwoomsuu ta'a jechuudha. So dubbiin jiru guddinatu kana fida teknooloojiin gaafa guddachaa deemu dammaqinsa hawaasaa gaafa guddachaa deemu collective political right gaafachaa deemu jechuudha. Group right gaafachaa deemu jechuudha. So isa sana hayyamaa fi deemu furaa deemu akka biyyaatti wal mariisisanii wajjin deemu malee asumaa gadi lakki kana sii ta'aa madammarii sii ta'aa jennee asii gadi impose gochuun kun sirrii miti. Probably madammariinis ta'uu danda'a ta'a. Garuu yaada uummataa himachuun yaadni uummataa fudhatamu jechuun mirga waliif dhiisuun gaariidha. Wal saalfachuunis baay'ee gaariidha jedhee yaadan. Tole galatooma mee amma gara misoomaatti deebina. Misooma biyya sunii gabaabsineeti. Amma ani eegan biyya kana dhufee waggaa baay'ee tureera. Naannoon itti dhaladhe karaanis ta'ee guddinni namni akkuma durii laga deemee bishaan waraabbata. Akkuma durii lagatti uffata miiccata. Akkuma durii qotiyyoodhaan qota. Waggaa 20-30 booda wayyaanii waggaa 27 naannoo Tigraay misoomsite malee naannoo Oromiyaa keessaa isa durirraallee gadi deebisaa turte. Karaan amma karaa Gincii Gindabarat jedhamu karaa dhoqqeedha ammas gannallee faamilii dhaqnee ilaaluu hin dandeenyu jechaadha. Ijoolleen asitti waggaa bona ijoolleen manni barumsaa cufamu warra keenya ilaaluu waggaa deemnu achi warra keenya naannoo wasiilaan keenya ilaaluu hin dandeenye karaan badeete jechaadha. Waggaa 20 keessatti amma naannoon anitti dhaladhe hin guddanne duubatti deebi'e jechuu nan danda'a. Karaa yeroo hunda qarshiin hin guurrama hin hojjetamu. Mee isin naannoo keessan naannootti guddattanitti eega biyya kana dhuftanii deebitanii deemtanitti maal argitani maali jijjiiramni jiru? Mee Dr. Worqine. Galatoomi Dr. Birhaanuu carraa kana naa kennuuf. Ani silumaayyuu hedduu waan na gaddisiise waan addaa hubachaan jira. Keessumaa
karaa Finfinnee gara Fincaa geessu, Fincaa gara Shaambuu geessu ijoolleen footoo suura sanaa kaasanii natti erganii jiru. Hedduu si gaddisiisa. Completely hin jiru, karaan hin jiru jechuuf hin danda'amu. Kuni irraa Fincaa kan deemudha. Geedoo hanga Fincaa hanga Shaambuu kan deemu completely destroyed ta'eera. Ganna oolmaa gadiyyuu deemuu imtisaayyuu akka hin danda'amnetti natti himaa jiru ijoollee. Kuni hedduu nama gaddisiisa. Maaliifi naannoon sun naannoo resourceful ta'e waan hedduu biyya sanaaf contributii akka gochaa jiru ni beekna. Fincaa hydroelectric power namni hin beekne hin jiru. Waan inni godhu ni beekna. Biyyoota eessa akka tajaajilu jiru ni beekna. Kana biraan immoo Fincaa Sugar Factory waggaa tokkotti meetrik toonii 600 ol oomisha. Imagine egaa galii naannoo sanarraa mootummaan kun guurratu ilaali. At the same time, infrastructure biyya sana keessa jiru yoo argite, it's shocking. Naannoon sun hundi ibsaa qaba. Baadiyyaadhaa qabee ibsaan sun achii ka'e. Namni naannoon achi jiraatu sun sukkaara argata. Achumaan dhaqeetti immoo Finfinnee ga'ee deebi'eeti isaan argata. Finfinnee ga'ee argatan iyyuu hin jiru iyyuu. Isuma qarshii isaaniitiin bitatan iyyuu hin argatan. Achumatti oomishameeti. Achumatti oomishamee isaan hin argatani. Waa tokko iyyuu hin argatani. Uummanni sun karaa hedduu miidhamaa jira. Karaa uma qofa yoo fudhatte ijoolleen nagaan mana barumsaa dhaquu hin dandeessu. Inni dhukkubsate tajaajila iddootti argatu gara Finfinneetti deemee hikimnaa argachuu hin danda'u. Inni qotatee bulu mi'aansaa oomishatee gara gabaa fooyya'aatti geeffatee gurgurachuu hin danda'u. Inni daldalatee bulu nagaan daldalatee jiraachuu hin danda'u. Duri biyya sana gaafa hin jiru sana. Fi Shaambuun kun biyya Lammaa Magarsaati miti? Lammaan gara Sireeti, gara Shaambuu miti. Okay, garuu achumaan deemu miti hoggaa isaan aangoo. Amboo Geedoo keessa ba'anii gara Baakkootti isaan deeman malee gara keenya achi hin deeman. Kuni hedduu nama gaddisiisa. Maaliifi dur wayyaaneen maal gooti dureeyyii namoota qabeenya qaban ajjeestii, niitii, hin balleessitii, hin hiyyoomsiti. Uummanni keenya qabeenya gaarii warri qabaan ture badaniiru hin jiran, hiyyoomaniiru. 100% warri qabeenya qaban hiyyoomaniiru. Amma immoo tooftaa jijjiirratanii uummanumti isaa hundumtiyyuu akka hiyyoomu gochuuf infraastrakchariin akka completely manca'u godhanii jiru. Gabareen qotatee bulaa lafni naannoo keenya, lafni riijinii sanaa baay'ee ulfaataadha, productiviidha baay'ee. Garuu daawwattoota keenya amma waa'ee naannoo tokko duwwaa haasa'uuf otoo hin ta'in nuti amma fakkeenyaaf kaafne keessummaan koo irraa naannoo tokko irraa dhufanii isaan maali fakkaatu waa'ee misoomaa kan jedhudha. Anis waa'ee naannoo koo rakkoo guddaa waan jiruufi kanaaf kaafne mee amma waa'ee isaan odeessan suni piikcharii wayii argadheera onlaayinii sarchii gochaan ture. Hoggaa Dr. Warqineen odeessu mee isinitti agarsiifna karaa Geedoo Shaambuu jedhamu kan maal akka fakkaatu uummanni waggaa sukkaarri guddaan achitti oomishama. Hydroelectriciin Finfinnee addi caalusaa naannoo sunii dhufa. Amboo keessa darbee deemaa jechaadha. Karaan kuni mee sheeriin isinii godha waan ta'eef. Wajjin alaalluutii wanni enname. Gaarii. Kuni karaa keessanii karaa Geedoodhaa Fincaa wanni geessudha. Ani mul'ata miti? Mul'ata. Ilaali egaa kun egaa imagine biyya hedduu productive ta'e yoo qamadii jette, yoo
waan biraa baaqelaa, atarii, garbuu, nuugii waan jette achii dhufa. Uummanni kun gibira hin kaffala. Kana biraan faabrikaa guddaa achi keessa very productive. Achumaa guurratanii gaamoo hedduu Tigraay keessaa ijaaruu, Finfinneetti ijaaruu, Tigraay misoomsu, karaa babbareedaa, karaa New York fakkaatu Tigraay keessa jira. Garuu uummanni productive ta'e immoo ilaali kun kana fakkaata jechuudha. Every day imagine dubartii ulfa hikiminnaa argachuu barbaaddu kana keessa akkamitti akka deemtee Finfinnee geessu you can imagine. Kuni hedduu nama gaddisiisa. Biyya abbaa hin qabne, biyya uummata representii hin gooneen biyya buluudha jechuudha biyyi kun. Kuni hedduu nama gaddisiisa. Sabni kuni saba garraamiidha. Dhugaansiin jedhaa, just let's think this way. Otoo Texas keessa resoursiin jiru, galii guddaa gashaa otoo jiruutii, steetii kee Georgia otoo governoriin Texas misoomsee, uummanni Texas maal akka godhu you can imagine. Governorii isaanii hin fannisu. Guyyi tokko halkan tokkoon fannisu. Garuu uummanni Oromoo otoo karaa hedduu productive ta'aa jiru, gibira otoo kaffalu, hydroelectric poweriin inni biyyoota hedduu tajaajilu karaa isaanii otoo darbaa jiru, sugar factory guddaan otoo achiin darbaa jiru, uummanni kun kanaan rakkataa jira. Every day kana feesii godhee jiraachaa jira jechuudha. Kun hedduu nama gaddisiisa. Dr. Teessoo otoo maal jetta waa'ee misooma naannoo Oromiyaa keessa purposely beekaa infrastructure karaan jiraachuu baannaan misoomni hin jiru, ibsaan jiraachuu baannaan misoomni hin jiru, bishaan jiraachuu baannaan misoomni hin jiru. Kuni akkamitti ilaaltu? Naannootti dhalattan kan akkanatti hoggaa argitan. Ani akka ati jettutti akkamittiin mootummaa darbee mootummaa amma jiru wajjiniin compare gochuu dandeessa maalatti maraattee dhumanaan jechuuf xinnoo malee sinamne gaaffiin kenni duraa sun. Amma bara ijoollummaa koo ani kanarra miilaan deemee mataatti daakuu baadhee bassoo baadhee baradhee nan beeka karaa kana. Bara sana irra wayyaa ture har'a amma akkan taane irra jira jechuudha. Gadi deemaa dhufe kwaalitiin isaa jechuudha. Karaa biraa aangawoota keenya biyya keessa jiran yoo ilaalle Facebook irratti nama arrabsuu waan allee barreessuu malee waan kana itti galagalanii waan ilaalan natti hin fakkaatu. Uummata poolitikaa kana gashanii gara biyyaatti warra poolitikaa sana naannessuu malee injineerota biyya alaa jiran kana professionaalota biyya alaa jiran kana humna biyyaa kana duubatti geessanii saayinsiin kun biyyatti teekinooloojiin kun biyyatti waan jiran mul'ataa jiru natti hin fakkaatu. Karaa biraa waa'ee haayiweeyii kaasna. Waa'een haayiweeyii kun mootummaa federaalaatu akka dantaa walootti fuudhee irratti hojjetaa jechuudha. Akka imminent doomeenii keessattidha kan inni lakkaa'amu jechuudha. Imminent doomeenii kana keessatti karaan gaafa hojjetamu biyya sanaaf bu'aa qaba. Mootummaa biyya sanaaf, hawaasa biyya sanaaf, ikonoomii biyya sanaaf bu'aa qaba. Dhuunfaattis haa ta'u, mootummaa akka waloottis haa ta'u jechuudha. Inni suni gaafa har'a karaa kana infrastructure kana guddisanii tokkoffaa namoonni jiruu dhaban jiruu argatu, ikoonoomiin hin socho'a, guddinni biyyaa hin dhufa, civilization inni jennu suni sadarkaa isa ta'anutti tarkaanfachaa deema jechuudha. Biyya kana keessatti biyya Ameerikaa keessatti gaafa haayiwee ijaaruutti ka'anii akka dantaa waraanaa ittisa biyyaa ta'a waraana tokko asii geessanii bakka tokkotti sochoosuuf karaa hojjechuu qabnaa. Yoo Soviyeet Yuuniyeeniin dhufeen nu rukute warri kooministii kun nu rukutanii karaa kanaan deebii ofirraa ittifachuu dandeenya bilisummaa keenya biyya keenya ittiin tikfanna jedhanii jalqabanii inumaayyuu isa isaan caalaa ilaalanirra isa isaan
dantaa ittisa biyyaaf ta'a jedhanii hojjetan dhiiseetu ikoonoomii biyyaatu ittiin guddate. Biyyi akka malee ittiin guddate jechuudha. Kuni guddina waamee multiplier effect qaba. Akkasittiin biyyi guddachaa deema jechuudha. Ammuma akkasittiin footoo ilaaluurraa kaasne meetodiin ittiin isaan karaa ijaaran suni waan jabanaa kana waan ammayyummaa kana hin qabu jechuudha. Waama duriidhaan qotanii lafarraa haa tuulan biyyoon lafarraa tuulamu malee seera ittiin karaa hojjetan akkaataa ittiin eegumsa naannoo ittiin eegan akkaataa ittiin qotanii akkaataa ittiin lolaa ittisa lolaa fi jeequmsa naannoo sana akkaataa itti eeganitti dabalatee hin hojjetamne karaanis hojjetamaa hin jiru waan abbaa qabu hin fakkaatu jechuudha. Amma akka kanaan dura kaastanitti biyya sana keessaa biyyi elektiriikiin achi biyya sanaa humni elektiriikii amartii fi nashee hidhamee biyya coomman jedhamu sana laga coomman sana cufamee namni naannoo sana jiru ka'ee uummanni gaaga'amee biyyi gaaga'amee qubsumni naannoo sanaa gosa biyya sanaa buqqa'ee jechuudha. Inni suni gaaga'ama guddaa fide dantaa biyyaa kanaaf akkasittiin agarsiiseera jechuudha. Uummanni naannoo sanaa maal argate hin riitarni jennee yoo ilaallate buqqa'uu sanattu uummanni sun buqqa'eera qabeenya sanan qabu aadansa buqqa'eera eegumsi naannoo sanaa badeera jechuudha. Biyyi suni gaafa lagni suni guutamee ka'ee kuusamee ol biyyi dhangala'ee bishaan sun ol guutamee xiyyoo handaara naannoo coomman handaara amartii fi nashee sana uummanni jiraatu sun buqqa'eerra qe'een suni buqqa'u aadaan suni buqqa'u gosni suni buqqa'u irra darbee naannoon suni amala naannoon suni jijjiirame biyya baddaa ta'e keessatti busaan galee nama baay'ee fixaa jira jechuudha. Gandiin galee nama horii baay'ee fixaa jira jechuudha. Biyyi suni duraan badhaadhina biyyi suni keessa jirurraa bahee gara gadadummaatti deemaa jira jechuudha. Inumaayyuu waan si dhibu immoo amma waan ati na agarsiistu sana keessaa waan ani argaa jiru muka baargamoo sanatu dhaabbatee jira waan illee dhaabbatee jiru bosonni nuti durbeegnu suni mukni durbeegnu sun hin jiru jechuudha. Bineensi durbeegnu sun hin jiru jechuudha. Haxaa'amee badeera jechuudha. Amma waan jiru suni hundinuu artifishaalii waan ani keessatti guddadhe bosona ani beeku goraan ani beeku harbuun ani beeku gaattiraan birbirsin ani beeku hin jiru jechuudha. Hin jiru kana akkasitti waan inni fakkaatu ani biyyan itti dhaladhe sin fakkaatu akkuma jirutti biyyuma Oromiyaayyuu waan fakkaatu miti kun jechuudha. Haala baay'ee jijjiirameeru jira jechuudha. Bineensi baqatu jira jechuudha. Haalli biyyaa environmentiin biyyaa baay'ee jijjiiramee jira jechuudha. Uummanni keenya kanarraa maal argate gaaga'ama guddaatu argame jechuudha. Hawaasni kuni gaaga'ama akkasii argatu malee aangawoonni keenya sila kaasee ture obbo Lammaa Magarsaa eessatti dhalatee achirraan bahe mee amma inni maal argata kanarraa waan argatu hin qabu innis firrisaas akkuma keenya dararamaa jira jechuudha. Isa sanaaf nam tokko waa tokko buusuu hin danda'u. Siistemni suni hamma jijjiiramutti biyyi suni jijjiiramee siistemni organizational systemic change hamma dhufutti Lammaa waamne Abiyyiin waamne ya ilma koo ya ilma Oromoo jenne waan dhufu hin jiru. Siistemni suni siistemuma kaleessa biyya sana balleessaa wal hidhaa ture sanatu ammallee xaxaa sana keessa jira. Sana keessaa waan hin baane Habte Giyoorgisiin otootti boonyu gobanaadhaan abbaa eenyu abbaa maalii jennee otuma waamnu waan uummata isaaniif jijjiiranii hin qaban. Ofii isaaniif aangoo argatanii itti bareedanii darbeera uummata sanaaf waan ta'u tokko hin jiru jechuudha. Akka waliigalaatti biyya sana keessatti qotee bulaan bara nuti dhalanne miti dur bara duraan ittiin qotan sun sangaan ittiin qotan sun ka ittiin wayyaa uffatan sun ka ittiin haaduu tolfatan sun ka ittiin marashaa sana ittiin tolfatan sun isuma sana mukanni sanayyuu jalaa badaa deemeeraarraa mukni durii gindiif ta'u waanjoo qambarriif ta'u waan sun hundinuu ciramee badeera jechuudha.
har'a kan jiru isuma nuti arginu sana muka baargamaa sana baarzaafii sanatu jira jechuudha. Kuni gadi deemaa biyyi sun gadi deemaa akka inni deemu nu agarsiisaa jira jechuudha. Maaliifi kuni itti gaafatama sana eenyutu fudhata yoo jenne ilaalle mootummaadhuma kanatu itti fudhata. Isa kaleessas mootummaa kaleessa darbeetu itti fudhata. Inni dheengaddaas mootummaa darbeetu itti fudhata. Inni har'aas akkasii. Isa kaan boru maal gochuu qabnaa isa jedhu sana silaa lafatti ta'anii taankii tokko gashuurra tiraaktarii 4,000 gashuutu irra gaarii. Taankiin tokko gatiin taankii tokko gara tiraaktarii 400 fida jechuudha. Taankii tokko bituurra buldoozarii 200-300 bituutu irra gatiinsaa qaalii irra wayyaa ta'a. Bu'aafis borus karaa hojjete uummataafis guddina fida jechuudha. Taankiin tokko gaafa rukutame inuma caccabeetu dhuma jechuudha. Xiyyaarri waraanaa tokko akkasii. Inumaayyuu amma yeroo darbe maalan dhagaa muummichi ministeeraa gaafa Raashaa deeme space explorationii nu kennaa akkasitti wanni jennaan natti hin taane inni ambitionii akkasii qabaachuu danda'a. Fedhii akkasii qabaachuu danda'a. Waan inni argee ibsatu beeka. Garuu ani har'an natti mul'atu uummanni kuni kaleessa waggaa 3,000, 4,000, 5,000 caalaa erga dhalli namaa uumamee kan ittiin lafa qotullee hin jijjiirranne har'a wanni sun toora tokkitti qottu suni toora 2-3 illee akka isheen qottu hin goone akkamittiin space exploration irratti miliyoona egaa hin beekta doolara miliyoona meeqatu baas space craftii kana gaafa space exploration kanatti argitu. Sirumaayuu sana immoo dimaandii sana nu geessisiise har'a daabboo tokko otoo nyaateen bulii har'a infraastiraakchariin tokko bishaan qulqulluun otoo hin jiraatiin elektiriikiin biyyaaf otoo hin gahiin maaltu kana nu yaachiseeraatii yaa rabbii waan jedhu sanatti nu geessaa jechuudha. Akkam akka godhamee namatti himamu yoo ati lakkii kun hin ta'u jettee ati diina biyyaa jedhamteeti akka diina biyyaatti fudhatamteetu lolamta jechuudha. Inumaayyuu yoo ati waa hunda tole jettee hin deemne ta'e rakkina hundaatu dhalataa jechuudha. Kuni maalidha agarsiisa isuma sila kaasne sana garamitti nu geessaa inni jedhu suni yaada tokko qofaatu ta'uun irra hin jiru. Yaada adda addaa fudhannee teknooloojii adda addaa fudhannee mala adda addaa fudhannee karaa adda addaa biyya sana guddisuun otoo danda'amu karaa tokko qofaa deemuun suni gara balaatti nu geessaa isa jedhu sana nu geessu hin jiru. Uummanni kuni gaaffiin inni gaafatu suni taaksii kaffalee jechuudha. Gibira inni kaffalu suni isa fincaarraa galu dhiisi, isa sukkaaraa dhiisi, isa waanallee dhiisi. Jireenya isaa guutuu gibira kaffalee xurataa tokko otoo social security tokko otoo argati. Mana kimii gaarii tokko otoo argati. Mana barumsaa gaarii tokko otoo argatiin, karaa gaarii tokko otoo argatiin addunyaa kanarraa gala. Warri keenyis akkasumatti addunyaa kanarraa galan, nutis akkasumatti addunyaa kanarraa galla jechuudha. Kuni cubbuu guddaa. Otoo ta'ee ani garaa kootti otoo nyaatee hin dhugiin uummata sanaaf yaaduutu narra ture jechuudha. Kuni rakkinni akkasii discrepansiin akkasii rakkina akkasiitu biyya keessa jira jechuudha. Kun immoo mootummaa qofaattis dhiisanii mootummaa qofaatti quba qabu otoo hin ta'in dura itti gaafatama kanaan fudhachuun irra jiru mootummaa bulchaa jiru kana yookaan naannoo sana bulchaa jiru yookaan Oromiyaa bulchaa jiru sanatu itti gaafatamaadha dursummaadha. Taansee hawaasnis nutis itti gaafatamuu qabna. Contributionii nuti gochuu malee yoo irraa hanqisne irra ta'e karaa itti uummata kana ijaaru, karaa itti karaa kana ijaaru, karaa itti biyya guddisuu dandeenyu yoo irraa uf qusanne irra ta'e nutis itti gaafatamna jechuudha. Badiinsaa akka walootti wal gaafannaa garuu dura dursoodhaan kan itti gaafatamu warruma biyya bulchaa jiran sanadha jedhetanii yaada. Tole, galatooma daawwattoota keenya keessummaan koorraa Dr. Insarmuu Teessoo fi Dr. Warqinee Torbanii sagantaa keenyarraa kan utuu hin fixiin mee Dr. Warqinee daqiiqaa lama sii kenna ergaa yoo qabaatte uummata Oromooti. Ano isuma amma Dr. Teessoon jedhe Dr. Teessoon improved ta'uu sadarkaa ammayyaatti ufuu dadhabee
kan jedhu tuqee ture. Ani immoo dur kan tureyyuu maintainii gochuu hin dandeenye jarri kun. Dur kan tureyyuu nuti karaa nuti beeknuyyuu manca'ee jireenyi uummata kanaa akka sadarkaa nama sodaachisu ga'u gochaa jiru kan jedhu yaadan qaba. Maaliifi tuffii guddaa qabu saba kanaa. Rakkoonsaa rakkoo miti. Rakkoon uummata kanaa rakkoo isaanii miti. Kunoo Abiy Raashaa deebi'eet waa'ee spacecraftii maal gaafataa jedhame. Karaa kana otoo uummataaf fiiksiin godhiin, uummataaf otoo hin tolchiin waa'ee spacecraftii haasa'u umtiyyuu it's just shameful. Ugaa namichi kun nama ugaa beeku, nama loojikii beeku yoo ta'e basic infrastructurein uummataa otoo akkas manca'ee jiru yaaduu umtisaayyuu waa'ee spacecraftii maalii kuni hedduu nama gaddisiisa. Maaliifi karaan manca'e jennaan uummanni kun ijoolleen iddoo mana barumsaa deemuuf hin rakkatti, inni daldalatu, inni xaarratee jiraatu, xaarratee jiraachuu hin danda'u. Uummanni hundumtiyyuu akka hiyyoomee, akka gadadamee, akka jireenya dhabu gochaa jiru jechuudha. Uummanni kun akkuma lammii biyyittii, sitiiznii biyya sanaa taaksii hin kaffala, kana biraan naannoon isaa resourcefuliidha, productiveidha, hydroelectric powerii kan fakkaatu achiiti gadi baa, sugar projectiin achi jira. Kun otoo jiruuti achiiti waan galii argamu, revenue achiiti ba'u, biyya ormaa deemanii gizee misoomsanii cubbuu guddaa hojjechaa jiru. Uummata kana cabsaa jiru. Uummata kana haamilee cabsaa jiru kan jedhu hubachaa jiru. Galatoomtu. Galatoomii Dr. Warqinee. Dr. Teessoo kan jettu qabdaa dhumarratti ergaa. Ergaa waan hin jedhu misooma keessatti waan dursuu qabu inuma jira. Misoomni misooma dhaluu danda'utu jira. Misoomni akka karaafaa akka warshaa gurguddaa kuni misoomni misooma dhalan multiplier effect qaban jiru. Isa sanarratti uummanni concentrate gochuu qaba ture mootummaan tokko. Uummannis mootummaa qofaarraa eeguun gaarii miti. Gaafa mootummaan didu uummannis diduu qaba. Gaafa mootummaan si dhukkubsu atis mootummaa sana dhukkubsuu qabdi. Tokko kanadha an jiru. Mootummaa sana yoo didde malee yeroo hundaa kadhaadhaan yoo kadhatta ta'e hin ta'u. Mootummaa kana gaafanni si didu atis diduu qabda. Si dhaga'uu gaafa didu atis dhaga'uu. Mootummaan yeroo baay'ee responsive miti. Non-responsive governmentiin immoo dhumarratti du'aa fi kufaatiidhaan isa eeggatu jechuudha. Akkuma sana uummanni sun diduu qaba jechuudha. Akkuma mootummaan sun deebi'ii sana diduu uummanni sun isinuma dida jechuudha. Karaa biraa waa'ee atattamaa amma uummanni Oromoo irratti deemaa jiru, rakkinni irra jiru ilmaan Oromoo yuunivarsiitii biyya Amaaraa keessa jiran sana akka political hostage'itti qabaman suni atattamaan gadhiifamuu qabu, gara biyya isaaniitti galuu qabu. Kanaan tokkummaa biyyaa sana ijaaruu yaaluun abadan waan ta'u miti jechuudha. Yookaan ijoollee kana akka qabiyyeetti qabatanii ittiin political gainii tokko ittiin arganna jechuun abadan waan danda'amu miti. Iddoo waan balaa biraa fidaa jira jechuudha. Kana mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa biyya sana keessa jiruttis mootummaan biyya Amaaraa afaan Oromoo dhaga'anii yoo jiraatanis isaanittis ergaadhuma kana dabarsina. Ergaan kuni gaaffii ijoollee kana nagaan gadhiisuu, gaaffii ijoollee kana warra isaaniitti deebisuu kana haa ta'u malee kuni hojjaan kuni duguuginsa sanyii keessatti waan beekamaa ta'eef booda hundi isaanii itti gaafatamuun hin danda'ama. Isaan gaafachiisaa jechuudha. Biyyi kuni garamitti deemaa jira isa jedhus isaan geessaa jira jechuudha. Yookaan namni xiiqii keessa gale
isaanis akkuma ijoollee keenya godhan nutis akkasuma goona jedhee uummanni kun xiiqiyan biraa keessa galuu danda'a jechuudha. Biyyi suni loon maraatuun tikse ta'uuf deemte jechuudha. Loon maraatuun tikse yookaan hin dhaabbatu, yookaan hin ciisu, yookaan hin dheedu, yookaan bishaan hin dhugu jechuudha. Yeroo hunda oliif gadi hammacamaa jira, oliif gadi hunkuramaa ta'a jechuudha. Kuni isuma dhugaatti hedduu nama yaaddessaa garuu gara sanatti deemaa jirra jechuudha. Kuni uummanni Oromoo ka'ee ijoollee kana gara qe'ee isaaniitti akka deebisu, ijoollee kanas mootummaanis dhaabboliin biyya Oromoo keessa jiran hundinuu ijoollee kanaaf akka dhaabbatan hin jira. Qeerroon hundinuu ijoolleen kun hamma dhufanitti akka nagaadhaan ta'anii abjuu gaarii hin argine akka hirriba gaarii hin rafne ergaa kanan dabarsa jechuudha. Ilmaan Oromoo bakka jiranitti walii tumsuu qabu. Namni mana hidhaa keessa jiru heddummaachaa dhufeera. Bara wayyaanis bara dargiis caala lakkoofsaan namni hidhamaa jiru akka riippoortii akkasii dhageenyutti kuni yakka caalu waan ta'eef hunduma isaanii itti gaafachiisa jechuudha. Kun immoo kadhaa miti. Kadhaa miti. Kadhaa hin kadhannu. Ijoollee keenya hidhaa keessaa baasaa. Ijoollee keenya political hostage keessaa gadhiisaa. We know rakkinni kun akkatti solution argatu hin beekna. Rakkina kana keessaa hin baana. Garuu loon maraatuun tikse akka nuun goonan jedha. Tole daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kan asirratti finnaa sagantaan biraatiin amma wal agarrutti yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u sagantaan biraatti amma walitti deebinutti nagaatti nuu ta'a.